Munga Canva application kana fayyadamuudhaan logo garaagaraa fayyadamuu barbaadan stitch body moota garaagaraa baay'ee takkisanii YouTube thumbnail garaagaraa fa'aa warroonni website garaagaraa irratti hojjetan akkasuma haala bilbila keessaan video bilbila keessanii itti fayyadamuu barbaadan salphatti application kunga itti gammattanii kamingisuun garaagaraa fa'aa hojjetanii video keessan jalqaba isaa jechuudha. Xiqqoo garsiiftanii sekondii murtaa'e tokko ergasii xumura isaa kamingisuun gootanii itti fayyadamuu barbaadanis haala kanaan jechuudha. Amma kamingisuun garaagaraa of keessaa qaba gaa'ee isin isin itti godhachuudhaan haala kanaan dhimma barbaadan san bahuu dandeessanii akka viidiyoon keessan karaa jiru wanni isin hojjechaa jirtan san jechuudha. Akkasuma logo garaagaraa haala kanaan free ta'e hojjechuu dandeessanii suuraaleen kun yookaan viidiyoon kun wantoota biroo ta'anii kan biroon ta'anis isinitti agarsiisaa jira. Warri mastercard qabdan pro fayyadamtanii furmaata godhachuu dandeessanii warri mastercard hin qabne immoo free ta'e garaagarummaan free fi proodhaa persentaan irra caalaan ni beekaa kaanis hin beekuun ni barata kan beeknes ni barama waan hin baramu hin jiru amma fakkeenyaaf kun mallattoo pro jiru kan adii bira jiru kana kan pro jiru kun proodha. Kafaltaa feessa amma inni kun fakkeenyaaf itti kennis nutti agarsiisa haala kanaan nutti agarsiisa proosiin ji'a itti dhiyaachuun qabdan maaliif iskiriin riikardilee gootanii viidiyoo keessan poostu gootan viidiyoo keessan san irratti miidhaa fida baariyaaleen bahu keessattuu wantoota akka tiktaakii irratti gaafa fayyadamtan baariyaalummaan viidiyoo saniitu isiniif hin bahu maaliif ilnaanga wanni san waan gurguramu waan ta'eef gurguraaf jira kaanii yoom bitanne kan achira keessan yoo ta'e miidhaa viidiyoo keessan irratti fidee gaagulama godha waan ta'eef irraa of eegadha. Appiin kun bareedaadha itti fayyadamaadha. Warroonni application kana immoo haala kamiin viidiyoo keessa bilbila keessa keenyee fayyadamuu dandeenya jettan immoo asitti agarsiisaa sumaanii haala kanaan yeroo tokko qottanii haala kanaan barreeffamoota kana keessaa ofirraa hiitanii ergasii haala kanaan keessaa ofirraa hiitanii barreeffamni isin as keessatti argitan kun guutuutti keessaa haqamu qabu maaliif barreeffama viidiyoo keessan keessatti mul'achuu hin qabu jechuudha. Haala kanaan guyyaa dilleetiin isin dhufee dilleet viidiyoo dilleet fireem kajoo jira fireema dhiiftanii dilleet viidiyoo kajoo kanarraa chiiftanii ergasii viidiyoo fireema kana horsiifattanii haala kanaan ergasii gileerii keessaan viidiyoo tokko kan filattan haala kanaan filattanii viidiyoo magalgala kana hojjedhee kanaan isinitti agarsiisa haala kanaan add page kajoo kana gattuudhaan ergasii haala kanaan nu dhufa yeroo haala kanaan keessatti ulseena ergasii dhuftoota fayyee balleeffachuu barbaannes haala kanaan balleeffannaa bilbila kana jechuun haala kanaan nu dhufa ergasii nuti maal godhuu qabna iddoo xiyyaa ol garagala kana yeroo tokko gattuudhaan ergasii mas daawulood kajoo kana gattuina haala kanaan ergee nu dhufe daawulood kajoo kana gattuina jechuudha walitti xumurameeti giilarii keessatti gizee sagantaan kun dhume haalli kun jechuudha giilarii keessatti nu gubboo tole warroonni aappii kan haalatti argattan barbaadan immoo isinitti agarsiisa. Haala kanaan Google keessan keessa dhuftanii Google Chrome keessa dhuftan find.com jettanii barreeffattan haala kanaan sarchii godhattanii ergasii yeroo takka gattuutan haala kanaanii ergasii iddoo sarchi baringii kanatti immoo caa
naannaa ittiin barreessitanii ergasii sarchii godhatiin hojjetu tokko. Ergasii haala kanaan gaafa isin dhufee yeroo tokko gattuutanii haala kanaan suuraa kana ergasii scroll godhuudhaan haala kanaan scroll godhachaa haala kanaan iddoo install jedhu kana gattuudhaan argachuu dandeessina. Tole egaa hordoftoota fayyaa itti fayyadamaadha. Namoonni baay'een isirraa fayyadamu like, share, favorite, copy, subscribe kun dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii.